Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota suuqii jirra jirtu warroonni YouTube chaanaalii kiyyaa baaraa taatan YouTube kiyya sabiskiraabii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaa nuftanii weelkaam isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu wal cinaa haraabannu isiniin jedha. Ijoollee Oromoo har'a viidiyoo gabaabduu wayii qabadeen dhufe innis maalidha? Waan natti dhagahame waan baay'ee na gaddisiisee jirudha. Waan Oromoo taanee dirqama Oromummaa keenya bahachuu qabnudha. Atis anis waan maal ta'eef waan Oromummaa qabnuuf waan dhiigni keenya takka taateef waan yoo tokko cabe tokko okkoluuf waan yoo tokko dhiige tokko dhukkubsatuuf innis maalidha? Oromoo dhiiga takkaa fi foon takka waan taateef waliif dhukkubsachuu fi waliif dhaabachuu fi wal cinaa dhaabachuun dirqama keenyallee seeruma aadaa Oromummaa keenyatilleedha. Innis maalinni hundumtuu ni beektan jedheetii yaada karaa hedduu dubbatamaa jira. Uummata Oromoo, uummata Booranaa, uummata hangafaa baay'ee sababa hongeen irra gaheen baay'ee rakkachaa dheebochaa akka beelladoonni illee namoonni illee rakkachaa jiran akka argamaa jiru hundi keenya ni argina. Saniifiyyuu yaa ilmaan Oromoo walaa jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabbannu uummata kana haa gargaarru. Baay'ee xixiqqaati osoo hin jedhin akka qabeenya keenyatiin haga qabnuun uummata kana bira haa dhaabbannu. Uummanni kun uummata sabaaf qaaliidha. Uummata kana osoo akkanatti rakkatanii osoo akkanatti hongeen dhumanuu teenyee ilaaluun baay'ee ni ulfaatallee baay'ee nama gaddisiisallee. Uummanni keenya saba Oromoo dhiisii saba biraatiyyuu ni gargaara. Saba biraatiyyuu jireenya gaarii jiraachisa waan ta'eef keessattuu ijoolleen biyya harabaa jirtan biyya kam keessayyuu yaa ta'u uummata kana cinaa haa dhaabbannu. Uummata kana haa gargaarru. Ani gama kootiitiin dirqama Oromummaa kiyyaan hin bahadhaa jechuudha. Kanaafiyyuu atis innis ishiinis eenyu akka hin jedhamnetti hundi keenyayyuu dirqama Oromummaa keenya bahannu saba kana bira haa dhaabbannu saba kana haa gargaarru. Sooshaal miidiyaa kanarratti suuraawwan viidiyoowwan fuunee olii gadi oofuu irra saba kana cinaa dhaabbannee tooni saba kana abshir jennee tooni saba kana haga qabeenya keenyatiin yoo gargaarre irra gaarii ta'a. Kanaafiyyuu yaa ilmaan Oromoo uummata kana haa gargaarru. Uummata kana haa gargaarru. Beelladoonni isaanii akkanatti dhumanii akkanatti dhukkatanii kanaafiyyuu uummata kana haa gargaarru. Uummata kana cinaa haa dhaabannu haga qabeenya keenyatiin haga qabnu xiqqaate baay'ate odoo hin jedhin haa gargaarru. Cinaa haa dhaabannu. Nuti waliif fooni, nuti waliif dhiiga. Uummanni kun rakkatanii akkanatti arguu irra haga qabne gargaarree tooni haga qabnu cinaa dhaabannee tooni uummanni kun rakkoo tana keessaa yoo bahe irra gaariidha. Dirqama keenya yaa bahannu. Kanaafiyyuu yaa uummata Oromoo uummanni kun uummata Booranaa uummata hangafaati. Uummata kana cinaa haa dhaabannu isiniin jedha. Adaraa yaa kanaafiyyuu rakkoon teenya maaliif akka dhumuu didduu gaafii nama osoo uummanni Booranaa akkanatti rakkachaa jiru osoo uummanni Booranaa akkanatti dhiphachaa jiru mootummaa qabna jennee tooni mootummaa qabna jenneetis hin eeggannu. Maaliif sabni yoo rakkate saba kana bira dhaabbachuun dirqama mootummaati. Maaliif gargaarsa gochuufin dirqama isaati. Garuu inni yeroo uummanni Booranaa uummanni Oromoo rakkachaa jirutti inni ganaa biyyoota biraa yookaan Oromiyaa biraa keessa deemee misooma dhaabsisaa yookaan misooma daawwataa yookaan boqqolloo guurrataa jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaas qabna hin jennu. Mootummaa saba kana ni miidhe malee ni gargaaree hin jennu. Maaliif mootummaan yeroo duriitti yoo sabni rakkate saba kanaaf gargaarsa godhaa bira dhaabbataa jechuudha. Yeroo kana immoo mootummaan biyya gargaaru dhiisetti Oromoo jilmaa fiixaa jira. Oromoo irratti dhukaasa banaa jira. Oromoo irratti shiraxaxaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeknu. Osoo uummanni Booranaa akkanatti rakkatee akkanatti viidiyoon suurri osoo nafin akkanatti oliif gadi dubbachaa yookaan dhiphachaa jiru isaan ganaa warri mootummaadha. Mootummaa qabna jennee eeggannu kun waraana isaa itti bananii ijoollee kichuuwwan kana akkanatti wallagga keessatti fichisiisanii kanaafiyyuu baay'ee waan gaafii namatti ta'uu fi baay'ee waan nama dhiphisuudha. Atis anis gara garchiitii itti yaaditii fageessi yaadi. Maaliif ta'ame kun? Oromummaa keetis hin jibbin. Maaliif Oromummaa kee namni siin kennu namni sirraan fudhatu. Maaliif Oromummaa kee dhiiga kee waan ta'eef. Har'a yeroo rakkoo Oromoo argite, har'a yeroo dhiphina Oromoo argite maafan Oromoo ta'e jettee gaafa of hin gaafatin. Maaliif Oromummaa keetitti gammadi. Gaafa Oromoon gabrummaa jala jirtu kana yoo Oromummaa keetitti gaddite gaafa Oromoon bilisoomte immoo Oromummaa keetitti gammadda waan ta'eef maafan Oromoo ta'e maafan cinqii Oromoo arga hin jedhin atis anis maaliif Oromummaan keenya dhiiga safuu keenya aadaa keenya rakkoo kana keessas hinuma baana. Oromoo
Oromoo mootummaa isa bulchus numa godhata. Rakkoo kana keessas ni baana waan ta'eef Oromummaa kee waan dhiigni kee siif kenneef gammadiitiin jiraadhu. Kanaafiyyuu uummata kana bira haa dhaabbannu. Warroota waraana Itoophiyaati jedhanii uummata keenya fixaa jiraniifis immoo mootummaa gabroonfataa kana jala kaatanii waraana isaa baatanii afaan Oromoo dubbachaati Oromoo fixaa jiran baay'ee wanti nama gaddisiisu kana caalaa hin jiru. Itti aansee immoo obbo Jawaar Mohammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa mana hidhaa keessa taa'anii qal'attii ta'anii tooni uummata Booranaatiif sagalee ta'uu uummata Booranaatiif gargaarsa gochuun isaanii caalaa wanti na gammachiise tokko hin jiru. Na gammachiise gammachuu keessa darbee na boonsise. Maaliif uummata kana gargaaruu isaanii odoo fiidhaa jiranuu saba kana bira dhaabbachuun isaanii baay'ee na gaddisiise. Nuuf fakkeenya nu haa ta'an. Ijoollee biyya Arabaa jirtan isaanuu osoo seera jala jiranuu osoo wanta rakkoo ofii bahachaa hin jirre osoo ofiifuu afaan qabamanii hidhamanii jiranuu saba kana bira dhaabbatanii fakkeenya nuuf haa ta'anii nutis immoo saba kana bira haa dhaabbannu haa gargaarru isiniin jedha. Warroonni yuutuubii kiyyaa faaraa taatan yuutuubii kiyya sabiskiraabii naaf godhaa. Warroonni sabiskiraabii naaf gootan immoo galatoomaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma.